jechuudha. Anyway, amma eessa geenye olola miidiyaa Itoophiyaarraa alatti waan amma inni irra deemaa jiru akkamitti akka Oromoo waan hojii isaa akkamitti umuratee takka takkaan xiqqoo duuba deebinee review goone san booda nutilleen isa kanarraa maal barannaa inni kunoo akkamiin nutti dhufe maaliin dhufe akkanuma usnee wanni jechaa ture boodarra waa'ee keenyallee irraa dubbanne jechuudha hegeree keenya maaliif jennaan amma booda tadabarte osoo hin taane ta'eef duraatiif waannaa jechuudha amma booda waan dhufaaf waannaa jechuudha maaltu nu barbaachisaa saba miliyoona 60 himatu kana maaltu isa barbaachisaa waan jedhu sirriitti lafa kaayuu qabna jechuudha Abiyoot Kaasaahun yookaan Abiyoot Kaasaayee namni jedhamu kun gaafa dura dhufuu akkitti inni masaraa mootummaa seenee huccuu wayaa aadaa Oromoo ijoollee isaa uwwisee seenee anaatu isin ceesisa jechuudhaan achi dhaquudhaan akka seeneen hayyoonni hedduun mormaanii turan namni kun sirrii miti wanni inni godhu akkuma ol seeneen waaw Minilik akkana Sillaaseen akkana keessa kutee oggaa waan dila kana godhu oggaa Biraanuu Naggaa faa faarsaniin Oromoon namichi kun sirrii miti jettee cinaan takka jalaa garagalte cinaan takka ganamumaanuu didde no nama kanan beeynu nama kana ijjennoo isaan beeynu maalummaa isaan beeynu bakka inni irraa dhufe hin beeynu kanaafuu isa kana jala ni riiru jedhee warri qawwee qabu hadides ni jira akka jaalmarroofa warri ala kana dides heddu jira Juwaar ganamaan didee mormee dadhabee Oromoon bas dhiisi firraa nutilleen afaanii baafanne aboo dhiisi si gahaati namicha kana mormini jennaan erga diddan jee inninis haga mormee dadhabee erga diddan maal godhane itti himan malee irratti raranii jeeti barreeffama dheeraa tokko lafa kaayee booda firraa waan isin jettan isin wanni godha jee akkasitti inninis waan san godhee jechuu amma gaa waggaa sadeen kana keessattuu jalqaba irratti yoo yaadattan Andaargaachoo Tsiggee waan jee Abiyoot Kaasaahun nuutu roadmaappii fuudhee harka kaayee nun jee oggaa kana namni hedduun dhiifama naa godhagta halo waalaikum salaam ogta ka dhiifama live irra jiray sifin deebisa oggaa kana namoonni hedduun ni kijibdanii isin gibboon sabaatiin ni kijibdanii kuni abbichuudha kuni ilma abbaa gadaati kuni ilma keenya kun nu ceesisuuf dhufe kun takka nama akkana arganneen beenu jedne jechuudha Noti gaafa Abiyoot Kaasaahun Andaargaachoo Tsiggeetii fi wala hunda isaanii harka keessaatiin isaaniif taa'ee insaa keessa taa'ee gaafa basaasu gumboo sabaattiidhaaf Biraanuu Naggaa fa'aa hojii gaafa dalagu Eertiraa waan inni isaas hojii dalagaa ture hin beeknu jechuudha waliigaltee inni godhaa ture hin beeknu jechuudha gaafa Isaayyaas ganamaan game is over jee Abiyyi achi naqate he knows akka Itoophiyaa tana daaraa isii kutu Abiyootiin ilma abbaa gadaa kan tahin he knows everybody knows ni beekanii jechuudha already ganamaan jalaa baatee jirti dideetuma ija nyaara huullatee didee ija mukhee godhee soogiddaan ija dhiqatee ashaboodhaan ija dhiqatee dideetuma oggu takka oggaa Norwee dhaquun haati tiyya Amaara abbaan kiyya Oromoo jaa gaafa as OBN irra dhufe an abbaan kiyya Oromoo haati tiyya Oromoodha jaa ummata akkanas sobee akkasitti waan inni Isaayyaas hojii walii mallatteessan hin beeknu gaafa Isaayyaas the game over jedhu wanni kun hundi akka dhufu deemu Isaayyaas already lafarra kaayee jira jechuudha Oromoos gimboo sabaatis hunda haada xixee lafa kaayee ture jechuudha wanni tana seenaa tana duubatti isin deebisuuf akka xiqqoo meemoriin keessan akka Abiyoot Kaasaahun amma dura jedhee warri Itoophiyaa kun warra waa irraanfatudha jedhe short memory waan tahaniif humaa yaadatan abshiraa jee kijiba kuma takko nutti kijibee jechuudha namichi kun oggaa kana gaa amma nuti Oromoon waan takka waan nuti dagannee jira aboo Abiyoot Kaasaahun maali roadmaappin ati Oromoodhaaf qabdu maali waliigalteen ati Eertiraa hojii gootee dhufte hin jiru namni gaafatus hin jiru hundi harkatumaaf Amaarri achi kuni nabiyyiidha nabi Muuseedha achi nu ergama jedhanii wannaa tolchanii achi deemaniin Oromoon isaa asii harkatumaaf turte amma gaa inni hojii isaa hojii Isaayyaas Afoorqii wajjin waliin mallatteesse ganamaan Itoophiyaa diigurratti Oromoos diigurratti ka'ee jechuudha Isaayyaasii fi
andargaachoo Tsiggee akkasitti Oromoo lafeetti jib Birhaanuu Naggaa kaniin ani qabsootti dabalame sababa Oromoo waan isii mana hidhaa keessa oofaa jirtu argeetin Itoophiyaa baraaruuf seene jira. Arra ummanni kun nutti himan ganamaan inni kun ilma keenya inni kun nutu achi kaayyate nutu roadmap tolchee itti kanneenan no jette Oromoon gari. Nuti illee warri ganama harkatumeef dinne jala dhaabbanne ani faan hin hanaaqe gaafaan siidaa minilik argu daasset Oromoo tahee Walaayitaa tahee Somaalee tahee Hadiyyaa tahee namni saawuzerni kun osoo du'e siidaa minilik hin tolfatu jechuudha. Gaafa tolche ummata sobuu fi an ummata sobuu fi jaan ummata amma fakkeenyaaf warra kaadiroota abbootii garaa isa jala tana maaliin sossobaa ture taan aangoo harka kannee taan dachii itti kannee taan afaan kaa'ee sossobaa ture jechuudha. Arraan tana akkasitti fuudhanii Abiyoot Kaasaahun aangoo san fuudhee gaafa Oromoon dura dhaabbattu abshiraa Lammaa Magarsaallee waan jee dhiisaa akkuma asitti tiim lammaa taanee daleenu kana achis dheenee tiim lammaa daleenu jaanii tiim lammaa ganamaanuu facaasee jechuudha. Tiim lammaa facaasee tiim Daaneel Kibret jaarratee jechuudha namichi. Tiim Andaargaachoo Tsiggee jaarratee jechuudha. Tiim Birhaanuu Naggaa jaarratee jechuudha. Oromoo argaa dhageettiin feenuu jedhan jechuudha. Oromoo nu ajjeese kaan hidhaa nu naqe. Hayyoota Oromoon qabdu paartii Oromoon qabdu guutu laamsheessee ka hidhuu barbaadu hidhee ka ajjeesuu barbaadu ajjeesee fi biyya tana daaraa godhe jechuudha. Mee waan takkan isin gaafadha. Warri madaqoota as keessa amma fakkeenyaaf isa jala galan hundi isiita identity crisis qabdu warri inni aangootti hire wanni inni mataa keessa korokkomaa oofaa jiru tun hundi takka abbaan mana isii Amaara. Takka asumman isaanii Amaara takka haadha mana isaaniitu naftanya an Amaara saba Amaara irra jibbaan qabu rakkoon qabu akka Amaara rakkoon qabu garuu warra ilaalcha naftanyaa qaban kanarraa rakkoo qaba jechuudha waan ilaalcha naftanyaa qabaniif hundi isii akkasii jala galanii jechuudha warri eessummaniin naftanyaa warri jaartiin isaanii naftanyaa warruma naftanyaa qofa jala guutee jechuudha amma waggaa kana Adaanech Abeebee abbaa mana isii naftanyaa amma Adaanech Abeebee erga dhufte mee fakkeenya bareedaan isinii kana erga bakka Finfinnee kana seente uggumee naannoo Amaaraatiif miliyeena 100 kannite seente isinii gala kanaaf amma gaa kuni akkuma fakkeenyatti isinii kaase jechuudha Shimallis Abdiisaa dheengadda fuudhee maarree Faasil kanamaadhaaf qarshii miliyeena meeqa warra kubbaatii kan Booranni gaafa beele sumunii takkan kannin gaafa warri Baalee beele sumunii takkan kannin gaafa warri Karrayyuu beele sumunii takkan kannin kana hunda maaliif godha yoo jettan Oromoo argaa dhageettiin fedhan jechuudha arra dammayxangaa arra dammaquuf deessanii jechuudha arraan tana so erga Haacaaluu Wayyaaneen hin ajjeesin ajjeese booda erga Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa faa hidhe booda erga hayyoota Oromoon qabdu hidhe booda erga hojii isaa xumure arraan tana aangoo jaraaf as rakkabe jechuudha. Oromoon tiyya muummichi ministeeraa Oromoo ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Oromoo duraan lammaa ture inninis ari'ame achirra arra namichi Tigree tokko akkana kaan hin beeku maqaadha sunis isinii galee so maal godhan itti aanaa piraayim ministeerummaa ifiif qabatan wucci guddaa ministeeri haajaa biyya alaa ifiif qabatan baankii Oromoo irraa ari'atanii ifiif seenan baankiin seera baaseeti nam tokko akka maallaqan fudhanne maaliif baankiin qullaa ka ja'an warri naggaadeen salliixaa naannoo Amaaraa nam tokko miliyoona 4-5 fudhachaa ture jechuudha biliyoonaan qarshii arra ganama kana sa'a tokko dura sa'a 2-3 dura yoo dhaggeeffattanii jiraatan Ahmad Shidee faa oggaa haasawan namichi tokko maal jedhe naannoo Amaaraa keessatti daameejii zoonii 3 qofa hakamiseen dabalan ka Northern Oromiyaa yookaan naannoo Walloo hin dabalanne zoonii 3 qofatti daameejii biliyoonaan isin himaa jira tabiidhaan eegaltu malee ta'emmiidhaan eegaltu miti. Qarshii Itoophiyaa biliyoona 280 hagahuutu daameejii naannoo Amaaraa irra dhufee qusaaqosiidhaa siin jaan. Mee jara keenya dhiifama kutaa. Amma daameejiin
qarshii biliyoona 280 akka naannoo Amaaraa guututti hin jenne beeka. Mee rabbi isinitti haa agarsiisu. Baajanni Itoophiyaa meeqa? qarshii biliyoona 280 zoonii Amaaraa sadii qofa keessatti daameejii dhufee sabiliin gubatee jinni jaankaan gubatee siin jaan. Maaliif? Baankii harkaa qaban isaani, waraana harkaa qaban isaani, insaa harkaa qaban arra isaaniif kannee deemee jira. Wucci guddaa ministeerii haa ta'u itti aanaa arraan tana Dammaqaa Mokonnin ofishaalii addunyaan guutuun hanga Abiyyi dhufuu piraayim ministeerri isaa jedhanii jiran. Kana tooftaan isaan itti bahan. Abiyoot Kaasaahuniin nu ammaan tana gaaja'aniin nuti hadu'aa jiru nuti Amaara. Aarsaa kafalaa jiru nuti. Ati Oromoon si jibbite, Oromoon sin feetu, hundi sin fedhan aangoo nu gadhiisi. Takkaa feetu miliqii bahi feetu akka feete bahi nutu waraana kana fixaa jedhanii jechuudha. Abiyootiin kaduraanuu mataan xash jedhee jiru. Kaduraanuu karooran proogiraam ta'e achi taa'u. Oromoo gurguruudhaaf Oromoo waggaa kuma takkaan duuba deebisa jedhee hojii isaa san akkuma jedhe Oromoo ministeera jajjabaa qulfi keessa ari'ee Oromoo waan ja'amu bakka qulfi keessa ari'ee ifiifillee akkasitti ka'ee kunoo itti aanaa isaa ka waggaa lama guutuu nam tokko Itoophiyaan nama dhabde wucci guddaa ministeerii Dammaqaa Mokonnin itti aanaan isa. Arraan tana lolan deema jedhee sababaan fedhu asiin karaa Eertiraatiin fedhu haa badu. Fedhu as keessatti haa du'u san rabbi haa beeku. Garuu akka isaatiin Oromoo gurguratee deemee jira jechuudha. Akkanatti aarsaa nuti qabsoo bara 2014 irraa jalqabnee qabsoo gaggeessaa baane akkanatti nu gurguratee deemee jechuudha. Sinigala. Arraan tana yaa abbichuu keenya. Abbichu anis suduuban dhufa jedhan gurbaan filxiin tokko filxii falaxaan muka fakkaatu tokko halluu hayyaatu tokko. Abbichu si booda dhufaa jirraa milkiin nu gali jedhan kaadiree fi akka fayyisaa fa'a. Atummaa milkiin nu gali nutullee si faana dhufaa jira. Bar isiniif loluuf deemaa jira bar way Itoophiyaa tana bar ol kaasuuf akka isin hin diigamne nuuf loluuf deemaa jirtaa si faana dhufaa jirraa jedhan. No! Jara keenya hujii fixatee deemaa jira. Oromoo caccabsee Itoophiyaa caccabsee ilmaan Oromoo lafarraa fixee Tigree lafarraa fixee aangoo Amaaraa harka kaa'ee deemee jira maal feeta kana achi. Siidaa Minilik siidaa shanyii isaa jaarratee deeme. Waan barbaadu hunda isin attaallalee isin sobe masaraa mootummaatti dhuunfatti isinii bilbilee abbaa barbaadu dhuunfatti bilbilee sodaachisee yoo waan takka jette isin dhiisu jechaani abbaa barbaadu immoo masaraa mootummaa yaamee warra dhageettii qaban sababa irratti haa ta'u warra xiqqoo faala warra gurguddaa qaban masaraa mootummaa yaamee hoota duwwaan ta'ina ani bar Amaaraan sossobuu jira bar Amaaraan isinirraa sobuu jira bar jara kana akkana sossobeetiin siidaa Minilik tolchee oggaa isaan abbichuun keenya jedhanii harka naatuman isaan kana hallayyaa naqaa jedhee akkasitti kaadireetiyya warra filxii tana fuudhee hallayyaa biraa naqee gurguratee biraa deeme jechuudha. Akkasitti gurguratee hallayyatti gatee biraa deeme jechuudha. Sila Dubaayin deema akka isin hin joofetan isin. Maali bar Mangistuu Hayilamaariyaam illee gaafa jarri jala seene faayinaalii karaa hawaasaatiin maasalxanyaan dhaqee waraana gobanyaa yookaan waraanan daawwadha jee barachumaan baafatee bara. Abbichuunis akkasitti ara kiiloo isinii gadhiisee deeme jechuudha. Ay abbichumaatu amma seenee lolee lolchiisee ummata kakaasee hoottaa na jala hiriiraa je'ee amma haarawatti tana kanfaan Saaliyaa Saamiifaa Amiin Jundiifaan Biraanuu Leenjisoofaan ganaa deemanii lolanii Fayyisaa Lalisaafaan lolanii Caalaa Bultumeefaan lolanii waraana kana harkaa buusanii gizee dhufanna duraa mul'atee bar injifatanii akka bar wannaaf nu fakkeessanii amma fa'aa ogaa laallu Ameerikaan akka waan Itoophiyaan bakka maali biyya alaatii weeraramte akka fakkeessanii bar qinyi gashii jala kufnee jedhanii bar sanuun qaanfatanii bar dur Xaaliyaan wannaan nu dhawaa ture dirree bahee nu dhoofu amma immoo harka lafa jalaatiin nu dhoofu nu ajjeesaa jirti Ameerikaan kolonii jala kufaa jira jaa taayyeen doggoraa tokko kolonii jala kufaa jira abadan nuti akka paan Afrikaa taanee irra aanna nu jaa taayyee doggoraa miskiina eegaa akkanatti abbichuu ka isin jettan Abiyoot Kaasaahun ilmaan Oromoo qileetti gatee
ganaa sheenaan isinirraa hin baatu jechuudha. Arraan tana gifiin isin Jawaar Mohaammed farra daleeydan obbo Baqqalaa Garbaa farra daleeydan warra qabsoota nagaggeessaa ture. Arraan tana warra gaafa san Jawaar caalaa waan hamtuu dalagaa ture arra paarlaamaan eexanii isaan gizee hiita warra qulqulluu kana sheenaa fi eegeen gama boodaatii jaan ganaa waa meeqa dhiiga booyu teenyaa jechuudha. Argitan akka itti niqileetti nu gatee deeme agartanii jirtan jechuu ammaan tan. Tabiraa amma waan inni isiniin jechuu barbaadu maali? Waraana keenya. Waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo hujii isinti jirtan jabaadha itti jajjabaadha. Ammallee wal qeeqna. Wal qeequun wal jabeessiti. Jawaar Mohaammed gaafa qabsoo gaggeessaa ture qeeqamaa ture. Qeeqaanii ture. Qeeqmayni nama jabeessa malee nama laaffisu jechuudha. Kanaafuu baruu qabdan, jabaachuu qabdan, isin jabeessuudhaaf isinitti himaa bakka isinirraa irratti isinitti himaa deemuu qabna. Lakkii wal qeequun qabnu noo wal qeequun dirqama. Abiyyii fi Isaayyaas waan isaan walii mallatteessan beekuu dhabuu keenya iccitii isaan deemanii beekuu dhabuutu arraan tan akkana hallayyaa keessaan baane saba kanaas naqee saba kanaas xiqqeessee arraan tan as geenye jechuudha. Sinigalee nulleen akka faffacaane kanaan Oromoon maal jetti? Rooba kadabre mana jaarratanii jaan hayee garee dhufuuf malee. Ati mana kajaarrattu rooba dabre sodaa osoo hin taane rooba hegeree dhufuuf arra mana jaarrattaa jechuudha. Kanaaf nuti ammaan tana wanni gochuu qabnu akka Oromootti usneetuma akkanuma caljenneetuma akkuma faffacaane kanaan roodmaappii harkaan qabne roodmaappii kamiin sochoona roodmaappii eenyuutiin deemna. Roodmaappii yoo qabaannee jiraanne nutti as kanna miidiyaa keenya irratti bahaatii roodmaappiidhaan karaa kana roodmaappiin keenya kana jaa wanni hashar bashar lash godhanii bira deemantuun hin taatu. Wanni lash goonee roodmaappiin Dabratsiyoonii fi nuti akka waraana bilisummaa Oromootti waliin mallatteessine maal fakkaatti maaltu keessa jira hegereen teenya maali? Egaa marroo fi jaalmarroo fi Dabratsiyoon maali wanni walii mallatteessitan maali? Baruu feena jechuudha. Akka ilmaan Oromoo tokkotti arrallee nuti rooba dhufuuf mana jaarrachuu feena jechuudha. Isaayyaas Afoorqiitii fi Abiyyi waan walii mallatteessan wallaalleeti arra akkanatti hallayyaa seenne jechuudha. Kanaaf nulleen arrallee borullee iftaanillee beekuu mirga qabna. Maaliif yoo jettan Oromoon hundi qabsoo tana keessatti sheerii qabdi. Namni tokko qoftiin itti gaafatamummaan qabu jechuudha. Jaalmarroon qoftiin responsibilitii nama miliyoona 60 hin qabu. Ilmaan Oromoo hundi qooda irraa qaban jechuudha. Kanaaf jaalmarroonis as bahaatii arrallee borullee ijjennoo teessan karaa miidiyaa qabnuun irra deddeebine gurrarraa isin iyyina irra deddeebine isin himna as bahaatii ijjennoo keessan dhaabbii keessan hegeree Oromoo roodmaappii Oromoo nutti hima. Qawwee dha'uu waan tokko ni barbaanna isin gargaarra isin wajji dhaabbanna. Qawwee dha'uun humna nu barbaachisa akka gaarii nu barbaachisa. Arraa miti boruufillee humna qabaachuun nu barbaachisa. Amma bakka humnaa san qofa osoo hin taane humna cinatti poolitikaan keenya akkamitti deemaa jira? Poolitikaa keenya keessa maaltu jira? Meeniyuu keenya keessa maaltu jira tana? Kootaati ifa nu godha, kiliir nu godha miidiyaa irratti as bahaati. As bahaati jaalmarroo fi gammachuu abbooyyeen faan miidiyaa qabnurratti OMN irratti as bahaati ilmaan Oromootii fi warra sabaaf sablammootaaf illee kiliir godha. Nuti ijjennoon deemnuuf kana dhaabbiin keenya kana Oromiyaa bilisoomsuu deemna. Oromiyaa akkana godhuu deemna. Konfedereeshiniin bulchuu deemna. Waan akkasii godhuu deemna jaati kootaati afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin hin dadhabina amma kiliir nu godha. Arraan tana nu boodaa yoo barbaadan ilmaan Tigraay fi Amaaraa walii galuu danda'an. Who knows? Arraan tana Geetaachoo Raddaa dadhabee osoo hin jenne galgalaa ganama Tiwiiteriin ugguta akka Ingiliffaadhaan addunyaa guutuudhaaf ijjennoo isaa galgalaa ganama dabarsa. Afaan TMH irratti as dhufanii sabaaf sablammoota Itoophiyaa tasgabbeessuudhaaf nuti kanaaf deemaan jirru isin bituuf deemaan jirru kaayyoon keenya jara kana wanni gochuudhaaf kiliir gochaa deemaa jiran. Nulleen akka saba Oromoo tokkotti akka isin jaalannutti akka waraana kana jaalannutti
إسن اللي خوتاتي ميديا رتوان خنا كل لسا ديما سيدا مرون فان الجنون إساني خنا هاجو سبب لمين توبيا خيسجو إذا مروا في جمتشو أبو يفان wanni isaan qabsoo gaggeessaa jiran wanni isaan abiyyi lolaa jiran edaa heegareen isaan oromoof qaban tanaa yaa jedhu sabni hundi maaliif raadiyoo arraateessa biyyaarraa dhagahuu barbaachisan no OMN akka TMH qabna hootaati achirra ibsa nu godha gizee kana jennu jibbaa marruuf qabaanne yookaan akka dhaabni keenya dira jibbaa no ni jaalan yoo pruufi as kana tan kuno waan oowwituu dheengadda maallaqa gargaaraa jiru waraana isin garsiifnoo barbaadan gargaaraa jira we are helping garuu qeequu qabnas wannummaan nama tokko diigu usteetuma harka ija guduunfatanii walii tumuu osoo hin taane hegeree dhufuuf rooba dhufuuf arra mana jaarratta malee rooba dabreef arra mana hin jaarrattu kanaaf hegeree dhuftuuf arrallee kweeshinii gochaa isin gargaaraa dhaaba keenya gargaaraa waraana keenya jabeessaa deemuu feena yoo kun khamataa isin shirgootu bawwoo isin gootaate yoo hallakki falmataa biroo waraana keenya jibba qabtan dhimma keeti an dhimma sirraan qabu kiraan irraan kafaltu qoonqoon irraan kafaltu wanta kanaan gootu garuu haga humna khiyyaa anis hangan sheeriin qabaa jechuu qabsoota na keessatti jaalmarroon na caalaa wanni inni qabu hin jiru yookaan inni miidiyaa caalaa wanni qabu hin jiru yookaan Dr. Tsaggaayee caalaa wanni inni qabu hin jiru hundi hayyoonni ilmaan Oromoo guutuutti responsibilities haa ta'u dirqamas haa ta'u sheerii waan kanaa qaban jechuudha. Kanaaf Oromoon faffaca'uu dhiistee bakka takka walitti dachaatee hayyoonni mataa walitti qabatanii akkuma dheengadda World Oromo Congress irratti road map Oromiyaa kaayan waboon yookaan waraanni keenya as bahee wanni sun waan sirriiti waan kanarra deemna ja'ati as deemaati nuti hima kunis nun to'atan nuti hima laki kun nun ta'u ka Dabratsiyoon wajji wal mallatteessinee nu taa'u jettanis haya nutti as kanna maali wanni Dabratsiyoon wajji wal mallatteessan clear nu godha bakka that's it kana yeroon ja'u kuni qeeq maya malee jibbaa miti yookaan waan biraan seenaa yoo akkana deemaa dhufne malee ijjannoo teessa yoo baraa dhufne malee maali beeyna waan boru dhufu hunu arraantan kanaan nu mudate arraantan haya Abiyoo Kaasaawwan Isaayaas Afoorqii hojii walii galee Jawaar maal jee ani naan taane dubbiin tun dubbiin Abiyoo Kaasaawwan akkana shurri guddiin inni Eertiraa hojii godhu tun Tigree kophaa dhiibee godhu tun naan taane jaa nulleen jaalmarroo wanni inni Dabratsiyoon wajji godhu nuti wanni moggan nu dhiibee godhu nuun taane baruu feena akka Oromootti yaa yoo hijaa qabaate OMN yoo jibbu taate baruu feena maali wanni OMN isa jibbisiisu arrasiyyee abraa kaduuni itti murtaawe kaduuti itti murtooyte saarikaan ka waggaa 15 dura deeme arraan tana garaagarummaa isaanii dhiifa moolii godhanii cinatti achi darbaniiti Tigreedhaaf Tigraayiif falmaan jiranii falmaan jiranii nuti arrallee hijaa qabanna jaalmarroon amma dheengadda jecha san afaan keetii si bahunu sirri miti amma ati dheengadda ummata walii qabdee nuti Finfinnee deemaa jirra warra gaafa san hidhannoo nu hiikkachiisuuf deemaa jirullee bilisoomsuuf deemnaa jirra ogaa jettu sirri miti jechi akkana afaan keetirraa guyyaa akkanaa sirraa bahunu sirri miti maaliif jecha sanuu fayyadamta warra nu hiikkachiisaa ture san maali hijaa qabdaa moo maali we need clear hin barbaan nuti raadiyoo jaarsaa jaartiin Kanadaa keessa ta'anii interneeta qofa irratti dabarsan ka saatalaayitii irra hin jirre qofa irratti wannummaan isin achirraa oduu teessan dhaggeeffannuuf hin feene erga nuti ammaan booda qabsoo karaa nagaa hin barbaachisu humna barbaachisa erga nuun jettan itti amannee isin amannee garaa qulqulluudhaan hodha jennee marabbaa jennee diinagdees isin gargaarree ijoollee duraan karaa nagaa qabsootu hunda deemaati waraana dabalamaa isin hin jenne isinoo maa kiliir nu ta'uu diddan maa garaan keessan nutti fayyuu didde maa dhugaa as baatanii Oromoodhaaf himuu diddan maaliif OMN irratti as deemtanii himuu diddan arraan tana Tsaariqaan TMH irra dhufa Dabratsiyoon TMH irra dhufa ati OMN qabda aboo yoo dhugaa dubbanne yoo smartii taatan yoo dhugumaan isin smartii taatan Jawaar Mahammad bar qilleensa Oromiyaa bilisoomsinee lafan nu hafe gaafa jedhu OMN fayyadameeti bar media is very powerful you don't pay penny akkami chaansii kana itti fayyadamuu wallaaltan hay
miidiyaa sabni Oromoo gargaaraa jiru chaansii kana fayyadamtanii miidiyaa qawwee harkaa qabdanii qawwee irratti olola miidiyaa kana ogaa irratti dabalattan qabsoon teessan isiniif hiniinti. Miidiyaan shummoo ogaa distii fuutee irra heeyse ibidda jala siishida. Addunyaa tana wanni qabee ta'u mootummaan afurfaan miidiyaadha. Miidiyaan ilmaan Oromootti amannu kan nuti feenu kan nuti qabnu Oromoo ha qabdu OMN maaliif achira dhuftanii dubbanne? Media is very powerful. Arrantan wanni Abiy faa girgirees BBC fi CNN TMH faa. Nuti OMN ni urraa dheessina eessaan CNN itti oduu teenya achi dabarsina. Ati guyyoo waarii yoo shakkiti yoo taate yoo Abrahaam Birruu shakkitu taate arrallee osoo sa'aatii 24 waa'ee woboo dabarsanii yoo arrallee shakkinu taate wel nutu rakkoo qabnaa jechuudha. So kanaafuu ijjannoon kee Dabratsiyoon wajji qabdu maali? Yes, we need to know that. Hinjiru irra dibaan nun barbaachisu yeroo tanatti. Hunoo tanatti kun Isaayyaas Afwerqii wajji walii galeeti madaqoon ilmaan Oromoo gurguratee OMN never invited Jaalmarroo kajettu Jaalmarroon as bahee OMN na afeeruu dide haa ja'u. Hindin barbaatanii dadhaban. Ni dide isaatu didda irraa qaba malee OMN takkaa Jaalmarroo afeeruu hindin barbaatanii dadhaban. Waan tana qulqulleeffadhu malee akkanatti irra deddeebi'ee dubbachaa noolu. Hin dhaabulle ittiin fufaan gadhumatti. Jaalmarroo kadhatanii dadhaban jala deemanii dadhaban mee haa ammaas bahee jiru. Kana wannin ja'uuf ammaanuu wal sirreessaa deemuu qabna. Hegereen keenya boruu maali? Haya Abiyoot hallayyan nu naqee deeme nu gurguratee deeme hegereen keenya hoo maali? Amma bar kun du'e bar. Ha hegereen irraa haasawaa jirra bar. Na dhaggeeffadhu. Jaalmarroonis hajabaate yoo dhugaa barbaaddan. Sababa qeerroon waraana dabalamteef sababa diinagdeedhaan ala kanaa keessaa alaan Oromoon gargaaruu eegalteef warruma kalee qabsoo gaggeessaa tureetu arraan tana ammaan booda karaan kun nan barbaachisu karaa kanaan na barbaachisu jedhanii achi deeman jechuu malee OMN Jaalmarroon dhibne haa as bahee OMN na diddee haa ja'u hindin OMN kadhattee dadhabde dhugaan jiru tana. Kanaaf waan dheengadda World Oromo Congressiin road map isiin Oromiyaaf baafte waan hayyuun kiyya irratti walii naa gale waan hayyuun ilmaan Oromoo guututti irra walii galan isa santu Oromoof ta'a. Isa san immoo dhaabniin ani qabu KFO'n isa san naa tahee jira jee as bahuu qaba. KFO'n as bahee dubbachuu qaba humna qabuu fi sagalee qabu saniin as bahee waa'ee hidhamtootaas haa ta'u waa'ee hegeree Oromoo fuuldura dubbachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoolleen hegereen Oromiyaa taakkanaa taakkasiiti jee osoo hin dadhabne galgalaa ganama nuti Oromoodhaaf dhaabban. Jawaar clear gochaa deemaa ture bar. Arraan tana Amaarri Jawaar bar quudhaa jira bar. Osoo achiin qaqqabne interestii isaa dirree baasee lafa kaayee deemaa ture gaafa qabsoo gaggeessu. ዛሬ ግን አብይ ሸወደን ወርጀው አብይ ኑ ሸወደ አማራ ጀኑ ሸወደ ጆሃር ገሩ ኦሮሞ ጀቻ ዱጋ ሰለፈ ካይቲ ዱጋኑ ቲማ ዴማ ቱሬጃን ኑቲስ ወኒ ኸነ ኢረደ ዴቢኔ አከነት ኢይኑፍ ወልጀበይሱፍ ሄገሬ ዱፍቱፍ ማሊ ካዮን ከኛ እቹ ማለ ወልዲጉ ሚቲ ታና አከነት ኑ በረዳ ታና አከነት በረዳ Maalif jennaan wanni guddaan erga waraabessi deeme sareen duttee erga Abiyyi deeme booyuun hin barbaachisu. Erga Abiyyi deeme hayyoonni keenya dhuman jechuun booyuun hin barbaachisu. Sini galee Rabbi galannee haa ga'u hanga waggaa lamaan sadeen kana qulqulleeffannee jirra. Baaqaa fi callaan sirriitti addanuu qulqullaa'ee jira. Eenyutu dhugaan saba kana gurguraa jira. Eenyutu dhugaadhaan fedhu abbaan qawweetti amanu abbaan karaa nageetti amanu hundi barana waggaa sadeen kana qulqullaa'ee jira jechuun eenyu faayidaadhaaf akka deemu. Gaafa kun hundi nuu qulqullaa'e ati abbaan waan feetetti amani feetu qawweetti amani feetu karaa nageetti amani immoo responsibility hundi keenya walqixa qabna sheerii walqixa qabna jechuudha. Beekuu walqixa qabna jechuudha.
kanaaf hegeree boruutiif arraantana kiliir walii gochaa deemuun akka warri TMH godhu amma waan TMH nu baasuun deemuu hin feenu Oromoon mirga guutuu qaba Oromoon waan boru hegeree boru dhufu feenu Republic Oromiyaa jaaruu haa ta'u feenu Confederation waliin jiraachuu haa ta'u feenu waan feeneen deemuu haa ta'u what is our political agenda waan jiru kana Oromoon kiliir walii gochaa deemuu qaba jechuudha miidiyaa qabu hundaan deemuu qaba jechuudha gizeen kana jiru karaa biratti ni katina is very important is a critical time is a time nu barbaachisa jechuudha kana baruu mirga qabna itti qabna jechuudha kanaaf akka saba Oromoo nama miliyoona 60 namni bakka bu'u hayyus ni qabna hoggantootas ni qabna dhaaba paartii siyaasaas ni qabna warra humnaan qawweedhaan deemus ni qabna jechuudha qawweedhaan qoftiin deemuun gahaa miti jechuudha political wingin cinatti nu barbaachisa isaan kunoo maali amma saba kana clear gochaa deemu jechuudha kana tana akkasi furadha kanaafu hayyoonni keenya hoggantoonni keenya harka ilmaan nafxanyaa bu'anii jiran jechuudha finally akkasitti nu gurguratee hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan mana hidhaa keessa gatee khaan ajjeesee hidhaa hidhu godhee biyyaa baasu baasee arraantana hunoo nafxanya nu gurguratee Abiyoot Kaasaahun deemee jira jechuudha arraantana arra Dammaqa Mokonnin Prime Minister Itoophiyaa ta'ee jira jechuudha Sinigalee kanaafu yaa Oromootiyya bakka jirru humna teenya ji'a ja'a asirra teenye humna teenya jabeeffachuu qabna ogaa jennu fuulduraafillee hegeree dhufuufillee wal sirreeffachaa kararra wal kaayaa deemuu qabna humniti tun aangoon tun tana maqawweedhaan deemaa dhufu akka Idi Amin Daadaa Ugaandaa akka Isaayyaas Afwerqii Eritiriyaa osoo hin taane Oromoon aangoon harka kiyya jirteettee haatee mirga kee gaafa waraanni takka hin jirre falmachaa turte amma lafa haxaawwachuu jalqabuu qabda jechuudha osoo oolteen bulle karaa kamiinin mirga kiyya kabachiisa karaa kamiinin boona dhaggeeffadha yoo dhugaa walitti dubbanna jenne kun dadhabina waraana keenyaa yookaan hoggantoota waraana keenyaati malee arraantana waraanni keenya waa hedduu advaanteejii qaba arraantana arra kaa ilmaan Oromootiin bakka jirtanii kaa hojaan Oromoonni kaati arra miidiyaa qaban hunda if control if jala godhee karaa kanaaf Oromoon gaarii karaa kanaaf baasee deemuu qabna jechuudha yoo kanan godhin maali wanni nuti gararraa waatu garaa keessa nu jira jechuudha ammallee waan gara qabannee jira jechuudha kun immoo nun baasu hijaayoo waraa garaa walii qabannee ka deemnu taate is not gonna work hin dalagu tun immoo ammallee dubbuma Isaayyaasii fi Abiyyi santu nutti as deebi'u deema jechuudha Dabratsiyoonii fi Marroo anjaal Marroo gaafa haa hiikkatu jaan warra mormaa ture lan maaliif bakka dhugaan jirtu tana ganama dubbannee ogga aduu nu dhuyte bakka aduu nu dhuyte bullaa jechuudha yoo feene walitti ganneene cufnee keessaa galla jechuudha garuu dhugaan Oromoo amma dubbatamu qabdi jaal Marroo yoo dhugaan Oromoo fi addu taate yoo dhugumaan garaa qulqulluudhaan amma ati fakkeenyaaf dheengadda gaafa diis irratti walii mallatteessan hin wacnu hin dubbannu jennee usne malee wanni sun akkami maaltu ture achirra mee wanni Oromoodhaaf maaltu clear nu ta'e we don't know nothing waan takka hin beeynu waan irratti walii mallatteessan hin beeynu kanas gizeen jiru clear nu ta'uu qabaadha ana amma taayimii khiyas west godhuun fedhu Abiyyi akkasi waggaa lama guutuu lafee nagahee jira amma immoo ka future irraan dubbadhaa jechuudha maaliif akka Abiyyi nu gurguratee jiru already waggaa lama guutuu lafee isinitti himne odoo isin abbichuu ilma abbaa gadaati abbichuun akkana ittanii isinitti himaa ture arrammoo garaa qulqulluudhaan gammachuudhaan akka ilmaan Oromoo maali dheengaddas bar numaatu ummata hawaasa kakaafne koottaa waraana keenya deeggarra jenneetimi hiraata oboo guyyaa kan namni diddamseenu paartii irratti nama kumaataman akkasitti wal jala hiriirsaa ture if dura lallabneetimi haa Oromoo haa gargaaru haa goonu haa jennu gaafa qeeqamee finnees fudhaan warka naman tuffatina saba kanan tuffatina nuti gungummii saba kanaa dubbanna waan sabni kun gungumu hundi wal faana ka'ee dubbachuu hin danda'u isaanirraan arraata taanee dubbachaa jira waan gungummii hawaasa kanaa dubbachaa jira kanaaf nu dhagahuu qabdan nuti arrallee borullee jibbaa waraana keenyaa hin qabnu jibbaa hoggantoota keenyaa hin qabnu anaaf jaal Marroon ija mirgaati Jawaar ija bitaati hundi anaaf tokko kanneen hoggantoota siyaasaa kabiira siyaasaati warri mana hidhaa keessa taa'u
Jaalmarroon rabbiin godhee fi noo je'ee gootummaa qabaa dhiira saba kana dandamachiise. I like you siifillee qooda kaa'een ture hanga amma duraa sii dubbachaatiin jiru. Garuu wanni siin jechaa jiru atiin kuni gootummaa dabaladhu. Abiyyi kana waan jechaanii ture beektanii. Aboo abiyyiin kun akka noobeelii fudhateen. Yoo gaafii biyya tana kara dimokiraasii ceesisu taate aboo namichi kun Maandeellaa taa jennee osoo dinnu arraan tana tarree Hitlerii fi Idi Amin daadaa seenee bahe jechuudha. Atillee jaalmarroo nu dhaggeeffadhu. Nun tuffatina nuti sagalee hawaasaati. Nuti wanni nuti haasoynu gungummii hawaasaati haasoynu. Hawaasa keessaa waan gungumamu isinirratti as baafnee dubbanna jechuudha. Keessaan fixanna keessaan goonaa hin jirtu nu bira balaaxaan akkana. Because yerootu ta keessaa fi jinni jaankaatii miti. Adii wal himanii dafanii waan barbaachisu fudhachuu. Sagaleen hawaasaa dhagahamuu qabdi jennee waan amannuuf. Sini galee. Kanaafuu silleen akka Oromoo biratti ati immoo seenaa guddaa tokko dalaguu deemta. Waan jaarraa 16 irratti Oromoon dhabdee godhuuf deemta. Akkamitti je yoo rabbiin si beeksise irraa fayyadame waan haji xiinxalaan siin jootan. Dhiisi warra harkasiitum. Ana na dhaggeeffadhu si qeeqaatiin jira, si gargaaraatiin jira, sagalee si tahaatiin jira, waraanallee akka ijoolleen seentu irra dalagaa jirra. Tana na dhaggeeffadhu sirritti. Maaliif hin bilbilee hotan hin bilbiluuf asirratti himaa public irratti. Sini gala. Maaliin siin jechuu barbaada? Arraan tana ati clear cut gocha ammarraa eegalee waan dhaabbattuuf ni beeyna nuti. Arraan tana Prezidaantiin Zimbabwee biyya isaa bilisoomsee dardara akka keetii yaangi akka keetiiti gaafadhu. Idi Amin daadaa akkasi. Jarri kun hundi PhD qaban irra guddaan isaanii barnootaan jajjabaa hundi isaanii. Qawwee qabatanii gaafa dhufan diktaatara ta'an deebi'anii. Atilleen ammumaan tana ijjennoo kee arra tolfachuu dandeessa. Arra biyyatee bilisoomsitee akka Isaayyaas Afwerqii waggaa 30 aangoorra taa'uu feetamoo moo saba kana bilisoomsitee ilmaan Oromoo hidhaa jiranis hidhaa baaftee saba kana gabrummaa jalaa baaftee humna qabduun politikaal wingi hayyoota siyaasaa hunda wajji daleeydee gaafa saba kana dukkana jalaa sabni kun bahee ammaan booda Harargees haa taatu, Arsiis haa taatu, Walloos haa taatu, Wallaggas haa taatu, Baalees haa taatu, Jimmaa haa taatu, Ilbaabur haa taatu. Waa takka security sodaa gaafa dhaban namni nagaan bobbahee galee Oromiyaan peaceful taate. Ati immoo seenaan tee daabaan si katabadamte jechuudha. Oromoo biratti onnee Oromoo waan nuti gootowwan hanga irraa dubbannu Elamoo Qilxuu haa ta'u walaa hunda isaanii jaarraa abbaa gadaa haa ta'u Taaddasa Birruu haa ta'u isaan caala maaliif jennaan hojii isaan jalqaban hojii san goolabbii goote jechuudha. Kanaaf akkasitti fudhadhu malee ani Oromoon na jala hiriirte ammaan booda anis akkana ana qofa waa beeka ana qofa beekan gaafa kaan hin galu jeetin jira ammallee abbaan barbaade na jala haa deemu ana yoo kajettee ilaalcha diktaaterummaatiin deemu taate diktaaterummaan jaarraa 21ffaa nama tokkoof hunda leeytu tana jala murii beekadhu. Tana jala murii beekadhu. Diktaatara yoo taates waggaa 10 hin jiraattu waggaa 20 hin jiraattu. Immoo yoo saba keetiif seenaa daleeyte akkuma murattee saba keetiif gaara galtee saba kee kana yoo bilisoomte taate garaa qulqulluudhaan saba kanaaf qulqulleessaa deem. Kootu yaa akkuma siyyee Abrahaa duutii irra murteeffamtee Mallas Zeenaawii du'a irra murteessee jalaa baafate akkuma Tsaadiqaanfaan jalaa baafatan arrammoo nuti halolaa jirru Tigraayiif bilisummaa Tigraay jedhanii walii galanii saba Tigreetii fi biyya Tigraayiif lolaa jiran atilleen warra harka rabbii jiru hoggantoota harka rabbii jiru kana atis isaan kanallee bilisoomsitee saba keetis bilisoomsitee clear cut nuti confederationiin bulla Oromiyaan ta Oromooti jee clear godhiiti miidiyaa qabdu kana dhimma itti bahe. Kootu OMN dhimma itti bahe, Keelloo miidiyaa dhimma itti bahe, KMH dhimma itti bahe, Shabboo miidiyaa dhimma itti bahe hunda isaanii. Itti fayyadami miidiyaan si gargaara malee si miidhu. Itti fayyadama. Sabni kun gaafa isin injifannoo galmeessisaa dhuftan, injifannoo hoggaa miidiyaadhaan dabarsaa dhuftan bakka akkanaa control goonee jira, bakka akkanaa hawaasnii fi foonni wal godhee jira.
jenne afaan Amaaratiinis afaan Oromootiinis afaan Ingilishitiinis addunyaan haanu beeytu yookaan addunyaan tun arrallee namni laalame amma TMH waan isin dalagaa jirtu laala waan Geetaachoo Raddaa godhaa jiru nuti Amaara irraa rakkoon qabnu nuti isinii miti Abiyyi fa'a adamsaa jirra jaallaan arrallee addunyaan maal jechaa jirti edaa jarri kun arrallee Itoophiyaaf namni yaadu isaanii jechaa jirti addunyaan arra Ameerikaan CNN waa'ee TMHtiif waa'ee Tigraay qofoonni haasoytuuf because jarri kun bilchaataadha waan siyaasatti laala waan siyaasaa isaan haasawaa jiran na dhagee yaabbalee sakii siyaasa irratti jarri kun bilchina isaanii wanni nu barsiisaniin qawweenis lolaa hiriiras bahaa immoo bakka qabatan naannoo Amaaraa nuti bar isinii miti rakkoon teenya isinii mijaanii miidiyaa TMH irra fidanii ummata iyyisiisan maal jaan ummanni kun isin ajjeefna nuun jaanii turan juntaa yoo dhufte isin nyaatti nuun jaan juntaa yoo dhufte isin saamti nuun jaan nuti immoo juntaan nuun saamne jaan kamisee fi dasee fi bakka naannoo Amaaraa isaan qabatan you see that's a political game haya nuti isaanirraa maal baranna haya nuti OMN irra ustee naman arrabsin konkaa kiyya ustee naman arrabsin usteetum wannaan jein barat siyaasaa barat maalif gaafa Geetaachoo Raddaa Tiwiitarri waan gaggaarii waan saba kana godhu gaaza'u edaa jarri kun biyya diiguuf deemaan jiranii edaa biyya jaaruuf deemaa jiran jaanii ammallee moor fokosiin isaanii kan nama moor wanni hundi isaanii kan nama jechuudha. Nulleen siyaasaa akkanaa akka itti taphannu tokkoffaa waan hayyoota ala kanaa qabnu hunda if jala hiriirsu. Miidiyaa qabnu hunda dhimma itti bahu miidiyaa keenya bira kunne CNN fi BBC farratti dabarsu jechuudha. Malee raadiyoona gabbuun qabnu duubatti. Salfiishummaan hin dalaytu as keessatti. Kanaaf kun qeeqmaya. Qeeqmayni wal jaaraa wal qeeqaa deemuu qabnu. Kanaaf arraan tana yoon ani waanuma fedhellee yoon garaa waan hamtuu qabaadde arra Oromoo fi Oromiyaa jee dhiise. Yoon arra OMN dur jibbullee jiraate arraan tana OMN kaduri miti waa'ee waraana kiyyannaa gabaasaa jira dhimman itti bahadha dhiiseen jira jennee qulqulluudhaan walii dhiisu hayyoonni dur mormaa turanii fi walaa Dr. Tsaggaayee haa ta'u Dr. Ittaanaa haa ta'u walaa Isqeel haa ta'u hundi isaanii jarri kun warri nuti mormaanii turre arrarraa eegalee isaanillee haa ta'u hayyuu mul'atuuf mul'annellee haa ta'u akkamitti jara kana akka isaan addunyaa isinii miti bar jarri kun hagam takka haga isaan TMH irra ta'anii jarri sadeen kun haasawaa turan arraan tana dhalataan Tigraay tokko Oromoon wajji dhaabbatti jechisiisan jarri sadeen kun waan xiqqaan dalee beekadha nuuf amma waan fokkotaa nuuf fakkaata amma gaafa Isqeel Gabbisaatii fi Ittaanaa Habteetii fi gaafa rakkoosan gaafa Tigreen akkasii fudhamtee rakkoo keessa turte achirra deemanii haasawuu san hin jibbina hayyuun Amaaraa Profeesarri Amaaraa Tigreen shanyiin isii haa baddu jaa huninoo ja'an achi jarri sadeen kun waa'ee Oromoo immeeji keenya tolchan nam sadii laala yeroo nuti nagarre fakkeenyaaf nuti nagarre amma maal dhufan akka sabatti yoo laalle akka sabatti Oromoo fi Tigreen amma hijaa dhala torba dabru hin qabnu warri shoora guddaa kana taphate hayyoota kana jarri sadeen kun kanaaf amma maal gochuu qabna ammallee miidiyaa irratti shoora gurguddaa taphachuu qabna miidiyaan ifiifuu powerful miidiyaan ifiifuu mootummaa if dandee tokko jechuudha so kanaafu waan kanarratti sirriitti itti yaannee irratti dalaguu qabna hayyoota keenya kamana hidhaa jiran feenu fincila diddaa gabrummaa haarawatti gadhoosuudhaan waan dandeenyu arra waraanni nu kan jirre kana yoo wanni hamtuun takka dhufte arraan tana waardiyoonni isaanii ka'anii waardiyoonni Oromootiif eegu hundi arra ka sababa biraatiin bakka buusaniif jiran jechuudha kanaaf nuti wanni galgalaa ganama hundi sagalee hayyoota keenyaaf taanee karaa barbaachisu hundaan osoo hin hifanne osoo hin dadhabne qabsoo akkas gochuu qabnu nuti amma wanni goone wal quncursinee wal push goonee fuunee qawwee qofarra galchinee Oromoo ta'an hunda afaan cuqqaallee miidiyaa hunda afaan cuqqaallee galaa waliin jenne laal no that's wrong Tigreen miidiyaa irrallee fayyadamaa hiriiras bahaa dippiloomaasiis dalagachaa waa hunda kanatti smartummaan dalagachaa jiran nuti yoo waan takka waan jenne no abduraahu maarree gootanii ilmaan ficcisiiftanii jinnii gootanii amma booda nu barbaachisu no jenne wal afaan garagalla no it's not gonna work like that jira keenya kanaafu jabaadha hayyoonni keenya nu maleen qaban bakka jirtanii miidiyaan keenyas warreen sagalee qabdan warreen Facebookii qabdan karaa adda addaatiin hayyoota keenyaaf sagalee taha hayyoonni keenya yeroon
booda gaabbii fi eegeen gama boodaati jan akkan gaabbine arra osoo lubbuun jiranii haa baraarannu lubbuu isaanii kabiirota arra siyaasaa Oromoo guututti maneedhaa jirtu